Sultan Murat çok yakında başlıyor. Assalamu alaikum kabajamtoota hordoftoota keenya arrallee viidiyoo haarawaa qabannee isiniif dhufneeti jirra. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti waa'ee filimaa Kurulus Orhan irratti waan tokko kan isiniif dubbannu ta'a. Akkasumas kutaa dhumaa filima kanaa irratti wanti argame sammuu nama hedduu keessatti gaafii guddaa uumeeti jira. Keessattuu iddoo viidiyoo gara dhumaa irratti dhufe sanitti wanti Mahammed Bozdaag dhumarratti ibsuudhaaf yaale sun maali? Dhiiroo filimaas deemu keessatti dhimmi ijoon waa'ee daa'ima karaa dhumaa irratti dhufe san waa'ee isaanii ta'a laata? Koota har'a viidiyoo har'aa keessatti waa'ee kanneen isiniif haa dubbannu. Garuu viidiyoo keenya jalqabuudhaan duratti viidiyoo kana laayik godhuudhaan akkasuma sheer godhuudhaan hiriyoota keessaniif akkasuma chaanaala keenya subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Jalqabee irratti mee dubbii jaarsi sun dargaggeessa xiqqaa saniin je'amee waliin haa ilaallu. Jaarsi kun akkas jedhe, Araboonni fi loltoonni Timuur mootummaa keenya gara yeroo wal waraansaa fi diigaminsatti keessa galchaniiru. Haa ta'u malee ani nan amana abbaan kee haala kana keessaa nu baasa yookaan mootummaa kufe kana ni kaasa. Guyyaa tokko atii fi dhaloonni kee mootummaa kana gara impaayir addunyaatti ni babal'iftu yookaan ni jijjiirtu je'aniiti jira. Seenaa keessa yoo deebinee ilaallee waraana Ankaaraa kan bara 1402 erga Emir Timuur weerara baneen booda mootummaa Usmaaniyaa kufranii fi bulchiinsa bittinnaa'aa keessa galee ture. Yeroo dukkanaawaa kana keessa kan mootummaa san baasee yookaan yeroo dukkanaa kana jalaa kan baraaree goota Sultaan Mahammed Chalabii ture. Kanaafuu isaan hundeessa lammaffaa mootummaa Usmaaniyaa jedhamuun waamamu. Jaarsi sun abbaan kee mootummaa dukkana kana keessaa nu baase jechuun isaa dargaggeessi inni dubbisaa jiru sun Sheessaadaam yookaan ilma mootichaa Muraad yookaan Sultaan Muraad lammaffaa ta'uu isaa ifatti nuuf mirkaneessa. Dhuma irratti qindeessitoonni diraamaa kanaa yookaan iddoo dhumaa san nutti agarsiisuun isaa imalli gootummaa yookaan filimni Ertugrul Usmaanii fi Orhan jedhamee deemaa jiru kun akka isa kana qofatti hin dhaabbanne ifa nuuf taasisa. Kunis diraamaa haaraa dhufu keessatti yeroo ulfaataa Sultaan Mahammed Chalabii mootummaa walitti qabuuf tattaafate yookaan immoo yeroo humna ishee addunyatti agarsiiftu ta'ee bulchiinsa Sultaan Muraad lammaffaa irratti kan xiyyeeffatu ta'uu isaa nutti agarsiisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessan akka beektanii filimni amma Mahammed Bozdaag eegaluudhaaf deemu kun filima walitti fufaa akkuma Ertugrul Usmaanii fi Orhan je'ee deemaa jiru kana bifuma kanaan filima bareedaa itti fufama jedhamee eegamaa jirudha. Isinoo kana irratti maal jettu? Dhuguma akka filima Ertugrul fatti ni bareedaa jettanii yaaddu? Koomentii irratti nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanumaa wal qabatee dhuma irratti filima haaraa tokko akka eegallee jirru kanaan dura isin beeksifnee turre. Filimni sunilleen mootummaa Sultaan Abdulhamid kan jedhu kutaan takkaffaan keenya gallakkifameeti jira. Filimni mootummaa Sultaan Abdulhamid jedhamu kun filima innilleen Sultaana Usmaaniyaa ta'uudhaan hojjetameedha. Filimni kun baay'ee filima ajaa'ibaati. Garuu jalqaba irratti namoonni baay'een filimni kun hin bareedu jedhanii kan dubbatanillee ni jiru. Garuu haa ta'u sadarkaan isaa filimoota keenya kan jiran mararraa ol ka'eeti argama yookaan daawwatameeti argama. San qofa osoo hin taane namoonni baay'een jaallataniiti jiru. Garuu namoonni filima Sultaan Mahammed Abdulhamid namni ilaalee waa hedduu irraa barata. Achi keessatti waan baay'ee kan ibsamuutu jira. Kanaaf kabajamtoota jaalatamtoota keenya filima sun yoo qalbiidhaan kalaaltan ta'e barumsa hedduu qaba. Ammas akkasuma kutaa takka ofaa gallakkifamu waan ta'eef kana boodallee kan itti fufu ta'a. Kanaaf isinillee filima san warroonni beeytan koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasuma chaanaala keenyallee subscribe godhuudhaan yeroo hundanuu hordofaa isiniin jenna. Kanaaf galatooma viidiyoo keenya haga dhumatti warroonni daawwattan jechuudha. Kanaaf haga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura. Asumaanuu YouTube irratti wantoota isiniif hojjennu koomentii jalatti nuuf barreessaa. Wantoota isin jettan irra dhaabbannee isiniif daleena. Galatooma nagaatti nuuf tura.